Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isinaa dhaqqabu. Qophiin kun reefuu tokko jedhee bifa haaraadhaan keessummaa mo'aa jechuutiin sa'a kanatti qophii eegalee jirudha. Keessummoota dhimmoota garaagaraa irratti hojjetaniif socho'anii jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan as istiidiyootti affeeruudhaan turtii hawwataa fi bareedaa ta'e waliin qabaanna. Har'a immoo bifa addaatiin keessummoota lama isiniif qabadheetiin jira. Keessummoonni koo kun eenyudha? Maaliifitiin as istiidiyootti affeere maal ammoo waliitiin dubbataa turtii taasisna kan jedhu isaanumarraatii kan dhageessan ta'a. Haga xumuraatti filannoo keessan TV mo'aa taasifachuudhaan nu waliin ta'an affeerraa koo kabajaatii turtii gaarii. Anaa dhufu isiniin jedheetiin jira. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu edde. Egaa akkuma jalqabarraa beeksiseeti jiru dhuguma isin keessummoota koo addaadha har'a qophii kanaatiin keessummoota garaagaraa affeereedha kan inni waliin turtii taasisu isiniin immoo bifa addaatiinidha kan inni isin affeereeti jiru ani isinaa beeksisu isin boodarra waa'ee keessan waa xiqqoo ni kaastu Kalaalee Asfaa'oo jedhamti keessumaatii qophii tumsa mo'aa televezyiinii mo'aa irratti torbanitti yeroo tokko irra deebiisaas kan isheen hojjettu qophii yeroo gabaabaa keessatti daawwattootaa fi hordoftoota hedduu karaa fuula miidiyaa hawaasaa akkasuma karaa TV mo'aa argateeti jirudha. Sannaayit Mulaatuu faarfattuu kana dura yeroo dheeraadhaaf albeemaan akkasuma immoo faarfattoota kaan waliin hojjechuudhaan tajaajila keessatti beektanidha. Egaa waa malee warra kana lamaan wal birattiin waamne waan jabduu nuti waliin dubbannutu jira. Qophii keenya bifa addaatiin jalqabna. Faarsaa galataa Sannaayit qabdu keessaati waliin taanee faarsaa tokko faarfannee gabaabsinee sana booda gaaffiif deebii koo kanan itti ufu ta'a. Awwaalamuun namoota baay'ee garaa siraasa warra dukkaana keessaa situ ifatti baasa. Dukkaana koo ibsitee ifa argeera iji koo kan natti falmu hin jiru si dhagaachanni koo. Oh galata imbayate olmanke guftako imbayate olmanke oh galata imbayate olmanke guftako imbayate olmanke tilmami sambe kamu shallagameni mamu Kanafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafana kan namarraa tarsaasu. Kanafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafana kan namarraa tarsaasu. Oh galata imbayate olmanke guftako imbayate olmanke. Oh galata imbayate olmanke guftako imbayate olmanke tilmami sambe kamu shallagameni mamu kanafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafana kan namarraa tarsaasu. Kanafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafana kan namarraa tarsaasu. Namatti tolaa eebbifama. Egaa gaaffiif deebii keenyatti hafuufnuuti. Tarii faarsaan kun waggoota naannoo 20 nu yaadachiise jedhu 15 haga 20 baay'ee namatti tola. Mee Kalaalee irraatii jalqabuuti qophii tumsa mo'aa jedhu televezyiinii mo'aa waliin taate yeroo eegaltu. Maaltu si kakaasee akkamittiinidha kan jedhu gaaffii koo jalqabaa taasisu. Tole guddaa galatoomsin jechuun barbaada. Akkuma kanatti sagantaa kana qopheessitee anaaf sannii nu affeeruu keetii fi guddaan si galateeffachuu barbaada. Taansuudhaan gaaffii ati na gaafatteef immoo tumsa mo'aa utuu hin dhufin dura duruma ijoollummaa kaasee namoonni kufanii jiran natti dhaga'amu. Keessumatti immoo ijoollee abbaa fi haadha hin qabne gaafan arguu hin danda'u tootaalii hin danda'u garaan koo hin danda'u nama akkasii waaqayyo bar tokko carraa naa kennaa laatan jedhan ture carraan akkasitti nama barbaadu qaala baay'eedhaan si barbaachisa sababii ta'ee fi sababii fedhii isaa qabaatteef hojjettamiti wanti sirraa eegamu wanta baay'eetu jira
kana hundumaa waaqayyoo biraan na qaqqabsiisee nan hojjedhaa laatan jedhaa dheebuu kooti ba'aan qabuudha jedhee man fudhadhaan ofii kooti. Haaluma kanaanii namoota akkasiillee utuun gara miidiyaa kanatti hin dhufin namoota tokko maatii marraa yoon kaasellee maatii koorraa kaasee hanga namoota bakkeetti amman danda'u amman qabu bira nan dhaabbadhaa gaafan jedhu of jajaaf hin dubbadha miti gaaffiidha sababii ta'eef hin deebisa. Bira nan dhaabbadhaa waan narraa eegamu even nama ijoolleetii mana koollee dhufanii hin jiru hojii na gargaara gaafa dhufanii anis isaaniin harka qullaallee deebisuun barbaadu keessi koo sababii baay'ee warra akkasiitiif keessi koo baay'ee na cabuuf jechuudha. Kanuma kanarraan hin ka'e yaada hojii kanaatti immoo akkamitti dhuftee isa jedhamuuf immoo amma utuun taane mo'aasa duriidha. Proposaalan barreesse akkuma kanaan dura isinii kaasee ture proposaala waggaa 4 dura namoonni bebbeekan jiru ijoolleen kwaarii kootillee namoonni tokko hin beeku yaada kana haasa'aan ture ijoollee warraa kana dura mo'aa keessa turanittillee yaada akkasiin qabaa hojii akkasiin hojjechuu barbaada jedhee proposaala sana fidii jedhamaan ture anis haala tokkoon garaatti naafee mucaan kanaafini xiqqoo teellaatti leetin ta'e sabooddee immoo akkuma carraas mo'aanis garaa cufamuutti dhufe egaa erga inni baname immoo anaafis carraa naa fidee dhufe jedhee yaada achumaananii proposaala kana fidadheen dhufe waaqayyo na galatu proposaalli koo sunis akkuma isin beektanii jaalalaan narkaa fuutanii akka kanattiin gara hojii kanaatti dhufe jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa waa'ee proposaalaa kaastee waan yaadachiiste guyyaa jalqabaa dhuftee kaasuudhaani mo'aanis akka mo'aatti qophiin kun tumsa mo'aa jedhee akka eegaluun barbaadaa ture. Maqaa babbareedaa 5-4 laattee garuu mariidhaan yoo tumsa mo'aa jedhamee maqaan kun hiika guddaa qaba. Tarii tumsa mo'aa yeroo jedhamu namni akka mo'aa tumsuuttis fudhachuu danda'a. Kara mo'aatiin garuu kara TV mo'aa namni deeggaramee namni barbaadamee lafa ga'uu malu sababa nama dhabuun akka keetti kan yaadan TV'n kunis akkasitti yaadee ka'uun isaa wal simatee hojii bareedaan akkasii waan ija qabu argaa jirra. Kan sannaayit qofa miti waa bal'aadha. Egaa mul'ati sun erga dhufee qilleensatti bahee dur waan ati yaadaa turte suniif qophii 4-5 haga ammaatti hojjette gidduutti waan yaadde sana jalqabbii marratti naa milkaa'eera abjuun koo ijoollummaa sun naa dhugoomaa'eera waan jettu qabda. Gaafan jedhu kana duwwaa miti kana yaadu kana duwwaa mini fiicharitiin koo waan baay'ee yaada ijoollota abbaa faadhaan qabne karaa irratti kufanii jiran illee kaasuun barbaada amma waaqayyoo na gargaaretti jechuudha qofaa kee kana gochuu hin dandeessu hojicha keessa lixee dadhabbii isaa bu'aa ba'ii isaa baay'ee sanniin faa arganiiru akkatti hojjennu deemnee jechuudha gatii guddaa kaffalta garuu natti toleen hojjedha sanas haa ta'u kanas natti toleen hojjedha. Egaa ergan hojii kana jalqabee immoo kan sannaayitii irraan jalqabee kan sannaayitii irraa gaafan jalqabu ammaatti qophii 4-5 akka kana darbeera natti fakkaata garuu akka jalqabbiitti naa milkaa'eera jedhee yaada maaliif milkaa'uun birrii argachuu miti milkaa'uun sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti guddachuu miti akkan yaadutti eebbumti ati namarraa argattullee namnumti sii dawwalee mul'ata kana akkamitti argatte mul'ata kana eessaa fiddee namni naan jedhu nama baay'eedha waaqayyo si haa eebbisu eebbisaanii anaanni akka inni aynoo waan tokkorraa naga'u nan beekaa garaa isaanii qulqulluu si eebbisu baay'ee kanaan milkaa'eera dheeman ofii koo of amansiisa ana amma saayitii kanatti bakka milkaa'eera waaqayyo na gargaareera borumoo kan caalu nan hojjedha amma waaqayyo na gargaarutti jedhee mana abdadha. Tarii maaliif sannaayit irraa jalqabde yeroo sana akkamitti gara sammuu keetti dhufte karoora dhuunfaa keedhamoo namatutu akkas gootee jedhee naanidhamoo na yaadadha kutaa tokkoffaan maal ta'uu qaba jennee yeroo waliin dubbannu akka hojiitti sannaayit faarfattuu sannaayit mul'atu ta'uu qaba kan jedhu kaaste nuyi sitti gammanne hojicha akkasitti eegale waan ta'eef maalidha maddii sana ka'umsisaa. Egaan beektu gaafanii
asii proposala sana galchee waan hundumaa xumuree booddee akkan hojii jalqabullee kallattii mannatti himtanii xalayaa sinaa kennitan jira waldaarra deemee bilbilaan illee haala adda addaatiin namoota iyyaafadha information isheetu nagee jechuudha namni akkasii sannayti ani bifa ishee sin beeku maqaanumti nama faarfattuu sanaa sannaayit ta'uu isaan faarfannaa isheen beeka malee faarfannichaan beeka faarfannaan ishee akkas jedha naan jedhe gamanumaan immoo galateeffadhee darbuun barbaada obboleessa koo naman baay'ee jaalladhu obboleessa kootitti naman ilaalu faarfataa fedhasaa hooliiqaa akkasii yaada kana akka kana haala kana keessa jirti jedhee nama informationii sanniinaa kenne keessaa nama tokkodhani kallattiimaan bilbilallee barbaadee kan naa ergee isadha eeggasii nan dawwalee fi isheedhaa dawwalee fi yaa'u akkan dhaquun itti mee mana ishee akkan dursee dhaquun itti mee namanne isheen namanne akkuma warra kaaniiti moo ati dhugumaan silkiillee kaasuu dhiiseera naan jette turte no akkas miti nan dhufaa manuma keen dhufuu barbaadeen jedhe egaa haala kanaan informationiin jalqabumayyuu argadhe of harkaa qabu kan ishee ture kanuma ishee ture kan ishee irraan jalqabe jechuudha waaqayyo immoo nu gargaareera ishees gargaareera naanis waaqayyo baay'ee na gargaareera lamaan keenya iyyuu itti milkoofneerra kanaaf immoo baay'een guddaa waaqayyotti gammada. Waaqayyo nu gargaare hundumti keenya warra gammachuu taanedha kan nuti asitti wal argine sanni gara keetti dhufu kalaaleetti nan deebi'aati jalqaba gaafa isaan tokko jedhanii kalaaleeniif abbaan warraan ishee mana kee dhufan isa dura tariisii bilbilan ta'uu mala meenuu yaadachiisi isa dura waan waaqayyo jedhe jira jalqaba irratti isa fuula ifaadhaanii carraa lammaffaa kennee iddoo kana naa laatee akkani iddoo kanatti argamee waaqayyoon galateeffadhu isa godhe waaqayyoon nan galateeffadha utuu isaanii naan bilbiliniini waaqayyoon hin kadhannan ture namni ta'anii da'ee na dubbisuu dhufe hin kadhanna gaafa jedhu hin kadhanne waaqayyoon gaafa kadhannu akkana jedhe namni naa kadhate kuni sannaayiti maanni waanuma mana kana keessaa viidiyoo dhufe waraabuna argisiisaa viidiyoo moo'itu mana kana keessa kolkollee mana kana keessaatu waraabamaa ati immoo gidduu teesse aasoftaa wanti isaa garuu naan gallee yeroo dhiyootti daawwannaa wayisi qaqqabaa naan jedhe daawwannaa wayisi qaqqabaa hin daawwatamtaa sana booddee wanti hundumtuu kallattii arfaniin balbala sirraa banamutu jiraa naan jedheen ana wantichis naan gallee ameen jedhee ma fudhadheeni bakka aalan keessa jiru sanaa wajjin waliin madaalu jechichi waan ta'eef ameen jedhee ma fudhadheen dhiise sanaan booda obboleettiin koo kun naa dawwaltii halkan naa dawwaltee akkam fayyaadhaa nagaadhaa naan jette ani isheen beekun ture bilbilichis naaf aaraadha nagaadhaa fayyaadhaa gaafa naan jettu nagaadha fayyaadha jedheen erga nagaa gaafadhee booda ani maqaan koo akkasin jedhama naan jette bakka namoota beektaa waan ta'eef jedheen itti deebise akkam maal keessa jirta amma sannaayitii bilbila kee nama mucaa fedhasaa jedhamu tokko harkaan fudhadhee maal keessa jirta naan jette innaanani waanin keessa jiru sitti himuun barbaaduun jedheen isheedhumaan jechuudha maaliif yennaan haalan keessa jiru namoonni baay'een dawwalanii na gaafatanii calluma jedhu waan ta'eef ofumaa hin haasa'uun jennaan amma immoo yennaan amma garuu da'een ciisaatti jira naan bakka nan dhufa mana kee naan jetteen isunumatu dhufaa hin jedheen etteen innaan isa booddee maal gochiidha maatas jechuu barbaadeen nan dhiise guyyaa akkasiin dhufa jettee bakka guyyaa jedhan sanaa hin dhufanii gaafa dhufanii abbaa warraa ishee wajjin dhufanii mucaa koo uffata qabatanii dhufanii na dubbisanii taa'anii bakka haaluma manicha keessaa haaluma jireenyan jiraadhu kanaa ilaalaniituti ani zimma deeman aasaa meessa turte maalirra turte ani gaafa isaan na gaafatanii na aasaa haaluman keessa jiru haalan keessa ture na aasaa sana booda bakka deebineetu dhufnaa aasaasii gochuu qabnaa karaa TV mo'aa waa'een kee kun dhagahamuu qabaa namni si arguu qabaa dhaloonni koo lafati jirtu wallaalan malee namni si jaallanne hin jiru dhaloonni si barbaadu faarfannaa kee baay'ee jaallatu nu faarfannaa keetiin lafaa kaane faarfannaa kee jaallannaa kanaaf iyyuu namoonni kun waan itti keessa jirtu arguu qabu naan jette innaan isa booda anoo dhugaanatti hin fakkaanne ammas carraan kun na qaqqaba jedhee yaanne garuu waaqayyo gaaficha dubbateera
ancarraan kun qaqqaba jedhee yaanne deebi'aniitu torbee isaatti gaafa akkasii waraabamtaa hin dhufna naan jedhanii bakka kottaan jedhee sanbatarra sabeellamatan deebi'anii jimaatarra dhufanii bakka erga isaan dhufanii booda waraabbiin suniif haasaan sun hin geggeeffame guyyaa gaafa sanaatii kaasee bakka isuman waraabame gammachuu guddaatu natti dhaga'ame baay'een gammadee waraabamuu koo duwwaa miti gaafa sanaa wanti gaafa sana ta'e ofii isaaniitii deemanii zurii lammaffaa fageenya kanarra ofii isaaniitiin deemanii nu barbaadanii dhufanii achi immoo nu fuudhanii hanaaf mucaa koo abbaa manaa koo deebi'anii dhufanii dhaqanii mana mataatti nu geessanii mataa koollee dhaqanii naa hojjechiisanii waan yeroo dheeraa dura irraanfadhe waanuma achirraa argamu sanaa jechuudha akkanaaf ta'u godhanii anaan gammachuun koo guyyaa gaafa sanaa gammachuu meeqa ture an akka nama reefu gaa'ela qabatu natti fakkaate guyyaan gaafa sanaa jechuudha deebi'een isaa waggaa 5 duraa yaadadhe kanaaf gaafa sana anaan guyyaan gaafa sanaa fakkaataan itti dhufanii na barbaaduu isaanii akka kanatti waaqayyo dubbatee immoo carraa kanaan waaqayyo raawwachuunsa carra qabeeyyii isaan godhe waaqayyo isaaniin immoo karaa godhate karaa itti sagaleen sun raajiin dubbatame sun karaa inni itti raawwatu isaaniin godhachuu isaatti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame inni kana godhe waaqayyo bara baraan maqaan isaa ulfaatuun jedha waan hin jedhuun qabu. Seenaa ajaa'ibaa nu yaadachiiste kalaalees waaqayyo kabaju maatii ishees maatiifis isa boodan kaasna walitti qabne tarii maaltu ta'e egaa sana booda waaqayyo dubbate akkasiin jedhe torbanuma sanatti dubbate wanti sun akka kanatti raawwachuun isaa yeroo isaa waraabbii dhufan maal jedhan qodaan mana kanaa kunumti waraabamtisa jedhe yaadattaa turte moo akkam? Na yaadadha baay'ee yaadadhan ture isa waaqayyo dubbatee sana na yaadadha. Yaadachuu koorraan kan ka'eedha kaniin isaaniin isin carra qabeeyyiidha waaqayyo kana dubbatee ture kudharfee darbe keessaa akkas kolkollee mana kana keessaatu waraabamaa ati immoo gidduu teesseetu aasoftaa jedhee waaqayyo dubbatee isin carra qabeeyyiidha karaa kana waaqayyo balbala kallattii arfaniin balbala sirraa banaa hin mul'attanaan jedhee waaqayyo jedhee gaafuma sanayyuu isaanitti dudubbadheeraani. Ergan waraabamee deebi'een booda utuu miidiyaan kun ba'ee mul'atini sabatti mul'atin jechuudha. Rakkinni gidduu sanatti baay'ee natti cime ammoo. Waraabameera namootaaf hin dhiyaanne gidduutti rakkinni baay'ee natti ulfaate ayyaanni wayii tokko dhufe ayyaana faasikaatu dhufe jechuudha. Ayyaanni faasikaa gaafa dhufu daaqoon birrii 700 birrii 1000 jechuutti ka'an. Naa birrii 700 mini hin qabu sana achi dhaquu hin danda'u. Gama kamiiniyyuu waan ayyaanaaf qophaa'ee itti deemuu hin danda'u waan hin ta'eef yoo mani difoo tokko ijoollee kootii daffee hin beeku dheeni ishee matti hin deebisee dawwale argite waan ta'eef waan mana koo keessaa argite waan ta'eef nan dawwaleef gaafa hin dawwalu maal jettee naan jetti maaloo yoo ofii kee hin qabdu ta'ee gammee abbaa manaa keetti nu himi waan ittiin mana keessa ayyaana ittiin oolu hin qabu jedheen itti bilbilaan ishee dhumatte jechuudha. Naani ishi bakka qoy deebiseen sii dawwalaa naan jette deebitee naa dawwaltee akkaawuntii koon harkaa fuutee birrii 1000 naa gashan faasikaa masa darbe jechuudha. Gidduu sanatti baay'ee dukkana ture isa duraa caalaa dukkanaa deebi'ee. Qophiin TVdhaan hin darbin. Utuu hin darbin kuni faasikaan ganaa torbeedha miidiyaatti ba'uun koo ganaa torbee dhufu torbee isaatti garuu ayyaana ture ayyaanni suni ciniinsuu ishee xumuraa turte jechuudha. Ayyaana sanattanii kennettoo sin naqanne waamaa tokko sin goone bakka birrii 1000 saannaa kennan immoo nan kaadhe birrii 1000 sanan balleessine sababiin kaadheef hin qabaa jechuudha. Sana booda ayyaanni kun akkasumatti callume hin darbee seenaadha waan ta'eef hinaasaa ayyaanni kun hin darbee torbee isaatti qidaamee isaa sa'aatii 2 walakkaatti qophiin sun hin darba waan ta'eefi silaa televizyiiniin qabdu ollaadhumaa dhaqii ilaalettee naa bilbilti ishee dhumti. Bakka lafa lixuun nabee ilaaluu fi kootiillee ilaaluu nan barbaada televizyiiniin mana keessa hin jiru. Televizyiiniin tokko jirti rasiifarii hin qabdu gubattee teessi rasiifarii ishee ijoolleen koo arganii hin beekan. Waggaa tokko qulqulluu televizyiinii hin qabnu turre. Birrii 1000 gaaficha kaa'e sanaa sasaan ayyaanatti oolee naa erganii annan kaadhe birrii 1500 immoo gwaaddanyaa isaatu isaaf kenne. Isaaf gaafa kennu birrii 2500 jira
birriin callaan jechuudha nuyi sooressa amma gaa birrii 2,500 gaafa jiru gammannee teenye gaafa isheen ollaadhuma dhaqii ilaali jettu maal wayyaa jennee murteessine bakka rasiifarii dhaqii bitiin jedheen waan mana keessaan barbaaddu inni dhaqee bitamu televiizinii kana anis ilaaluun qabaa ijoolleen koos ilaaluu qabdi bakka ilaaluu qabnan jedhe dhaqee birrii 1,600 rasiifarii sana bitee dhufee gaafa qophiin kun sa'aatii 2 walakkaa qidaamee galgala gadhiifamu yeroo sa'aatii 2 jechuudha. Diishii naannessaa jira mucaan jechuudha. Halkan keessaa dukkanaan baatiriidhaan diishii naannessaa qophii sana ilaaluudhaaf jechuudha. Sanaan booda nuus irratti inni ilaallee gaafa sa'aatii 2 walakkaatti qophiin kun darbu jechuudha. Hanga sa'aatii 7 walakkaatti ani hin ciisne. Sa'aatii 7 walakkaatti amma sa'aatii 7 walakkaa sanaatti yeroon bilbila isa kana kaasee haasa'u yeroon bilbila cufu daqiiqaa 2-3 yoo haasa'e jechuudha. Miskooliin 45 dhibbaa wayii turre jira. Nan cufa ammas deebi'e tuma jedhu 7 walakkaa gaafa ga'u namnis hin dadhabee nan rafeenis. Gaafa rafuu naasuu sanaarraan kan ka'e jechuudha. Ani mataan koo naasuu sanaarraan kan ka'e gaafa sana taatee ma dhugaa jiru waan ta'eef naasa'e akkamittiin kana keessa darbiyan akkamittiin waan ulfaataa kana keessa darbi akkamittiin kana dandamadhe jedhe yaaduurraan kan ka'e guyyaa 3 na dhukkubee ala namoo. Guyyaa 3 sana keessatti namoonni hin dawwalu dhaqee gurri koo amma na dhukkubutti. Moobaayilii koorrallee an soomaaf sagadaan kadhadhee moobaayilii koorrallee harka kaayee kadhadheera maqaa yesuusiin moobaayilii makoorratti namni naafa dawwalu maaliif moobaayilii koo namni jibbe maaliif sagalee koo namni dhaga'uu dide jedhee kadhachaan ture maaliif namni naa dawwalu muraasa waan ta'eef ofuma moobaayilii baadha malee namni naa dawwalu hin jiru. Bakka nama 3 yoo baay'ate nama 4 namootuma natti siqantummoo karaa waldaa warra kwaarii keessaa naa dawwala. Kanarraan kan hafe yeroon barbaadutti immoo yoo namoota tokkotti dawwaladhe immoo namni dawwalee takkaa naa wajjin haasa'e lammataatti deebi'ee moobaayilii bilbila narraan kaasu sana kan godhe haalan keessa jirudha jechuudha. Naasa booddee torbeema sana utuun fixin guyyaama sanaa kaasee halkanuma sana inni kan amma birrii 10 illee kan naagashee jira. Birrii 10 ishee macarrashaadha. Amma birrii 10 amma birrii 46 wal faana naagashanitti ga'aniiru. Bakka utuma hin jiru birrii amma naasii gashineerra naan jiru. Guyyaa 3 garuu birrii naan gallee ture yeroo sana. Sababni isaa dawwalanii na rakkisu malee bilbila koo darbii dabarsaanoo biraarraa fudhatanii dawwalanii maayini akkaawuntiin kee jirran jiru maalirratti sii gashinaa maqaa sannaayitiin hin jiru gaafa gallee laallu maqaa keetiin hin jiru naan jedhu. Isa kanas waaqayyoon kadhachuutti ka'e yaanoo. Biisemoo waaqayyoon kadhachuutti ka'e waaqayyoof galatu guyyaa 3-4 booda akkaawuntiin koo fi lakkoofsi bilbilaa koo gaafa achirra taa'u adana namoonni birrii naagashuutti ka'anii bakka. Ani waa'ee birrii miti amma kan na gammachiisutti ka'e egaa waa'een sammuu namaa keessatti deebi'ee sammuun namaa jaalala naa qabu laphee namaa keessa akkamittiin akkan jiru baruun koo duwwaan anaan qabeenya caalu ta'ee natti mul'ate baay'ee moraaliin koo baay'ee ka'e baay'een gammadee fageenyarraa dhiyeenyarraa gaafa Ameerikaarraa sii dawwaladhan as sabbataa kentariitti namni naa dawwalu hin jiru. As naqamtee namni naa dawwalu amboodhaa namni naa dawwalu hin jiru. Ameerikaadhaa gaafa sii dawwala alana namni na beeku lakkaa Ameerikaa jira jedhee yaaduutti hin ka'e. Kanaadaa gaafa jedhan namni na beeku Kanaadaa jira jechuutti hin ka'e. Noorweey biyya garaagaraarraa namni naan dawwalle hin jiru. Namoonni naa dawwalan kun hundumtuu immoo afaanumaan naa dawwala kan dhiisan hin jiran. Birrii ammana naagashitan jedhee amma zirzirii birrii isaanii yaadadhee himuu yoo dadhabe iyyuu xiqqaadha hamma guddaatti birrii namoonni naagalchan hedduudha. Biyya keessaas biyya alaatis jechuudha. Addatti guruppiidhaan walitti qabamanii namoonni gadda birrii 46 naagashanii namni maqaansaa biyya Ameerikaa keessa jiraatu Wangeelaawii Taaddasee kan jedhamu guruppiidhaan birrii 46 gadda naagashan. Amma ammaattillee birrii 2,000 illee ta'a malee gargaarsi uummata kooti gargaarsi saba waaqayyoon irraan dhaabbanne. Yeroon akkas jedhu kiristiyaanota duwwaa miti kan na gargaareenan. Kiristiyaanota duwwaa miti musliimonni illee dhaggeeffatanii taa'anii dhaggeeffatanii erga keetii rabbiin nama gatu kan naan jedhanii
kunoo Jimma keessaa dubartoonni 3 jiru biyyoota garaagaraarraa musliimota kan ta'an erga keetii rabbiin nama gatu ati dubartii cimtuudha naan jedhan. Namoonni baay'een immoo ati dubartii cimtuudha akka kanatti abbaa manaa kee achitti gattee kan hin deemne dhala kee achitti gattee kan hin deemne ati koo badhaafamuu qabda kan naan jedhanii addatti birrii kan naa erga shanfaatu jiru. Kanaaf erga guyyaa gaafa sanaatii anaanii waa'ee birrii naa galee caalaa an fuula ifaadhaan afaan guute haasa'uu kan danda'utti. Istuudiyoon kaleessa nama tokko dhabe arra istuudiyoon kottuu faarfannaa hojjedhu sannaayiti. Maaloo faarfannaa kee tokko si hojjennaa faarfannaa kee lama si hojjennaa kan naan jedhan lakkoofsan qaban. Waan hin yaanne Waaqayyo akkuma dubbatetti akkuma naa wajjin jirutti akkuma sana keessa koo rakkinan jiraachaa ture sana keessatti Waaqayyo wajjinan turiyan. Utuna biran jiru ta'e kanan dandamadhun tureeti Waaqayyo naa wajjiniin jiru ta'e kanan dandamadhun turiyan. Kanaaf anaan sana sun ta'uu isaatiin wanti naa ta'e hedduudha. Lafan kufee na kaasaniiru. Sabi Waaqayyo naa kennee bakkee kan jiranii keessa kan jiranii biyyoota garaagaraarra kan jiranii kanneen mindaa xinnoo nyaatan kanneen mindaa guddaa nyaatanii kan na bukkee dhaabatan lafan jiru kanatti lafaana kaasanii arra fuula ifaadhaan akkan istuudiyoo garaagaraa seenee faarfannaa hojjedhu na taasisaniiru. Egaa Waaqayyo gaariidha kan kana caalu Waaqayyo godhee na agarsiisan jedhe kunumti ta'urraan kan ka'eedha kan inni dhukkuba harma kootii achi keessatti illee ibsachuu danda'e akka harmi koo lachuu na dhukkubu ibsachuu danda'e illee sanirraan kan ka'e gara waldaa araaraa deeme illee waldaan araaraallee raajiin naa kadhachuurraan kan ka'e fayyina koo of keessatti arge fayyinni koo naa mirkanaa'ee foonittis hafuurattis fayyee achittillee raajiin akkuma miidiyaadhaan ibsame birrii 100 naaf arjoomanii akkan iddoo aarsaa isaaniirrallee achillee tajaajiluu fi naa ayyamamee jira jechuudha. Sanas ta'e kanas inni na gargaare Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu jechuun barbaada. Baay'ee namatti tola. Tariitii raajii masarratti dabalatee akkuma amma kaasaa jirtu qarshii gahaa jedhamu sii kennanii jiru. Carraa balbala tajaajilaa sii bananii akka naqamte jiraattus kaasanii jiru. Waa'ee Karamaa TV dhamni kan isaan si argan sana waan kaasan qabu. Isaanii waanuma xiqqoon ilaaleedhaan miidiyaa kana waanuma xiqqoon ilaalee garaa kootu na didee jennaaniin dhiiseedhaan utuun ilaaluun garaan koo na didee naaniin amma dhumaatti in ilaallee naan jedhani Karamaa TV wanti si ga'ee jira hoo jedhanii gaaffii naa dhiyeessan waan si gargaaran qabu warri Mo'aa TV naan jedhanii gaaffii gaafa naa dhiyeessanii karaa sanaa uummatuma kootti na mul'isuurraan kan ka'e wanti qabatamaa wanti isaan naa godhaniin jiruun jedhe anaaf iyyuu immoo kun waan guddaadha jedheen itti haasa'e. Baay'ee gaariidha. Tarii muuziqeessaa Daawit Lammii dabalatee jalqaba kaasteetta mana dhufeellee albeema tokko guutuu akkasii hojjetu waadaa galee kun waan ajaa'ibaadha. Muuziqeessaa jabaadha. Kan biroonis gocha kana godhaa jiru waan ta'eef kun dhuguma ta'eera. Eeyyee faarfannoota boloonni waadaa naa galan namoonni 3 jiru turani. Namoota waadaa naa galan keessaa namni tokkoof mallee mijataa fi naa bilbilaama jira. Obboleessi koo yaadataan faarfannaa 2 fuudhee naa hojjetaatti jira. Obboleessi koo Booniin faarfannaa 2 fuudhee hojjechaatti jira. Waan waadaa galanii jechuudha. Hojjetanii gara xumuraatti fidanii jiru. Obboleessi koo Daawit Lammii immoo waan hin yaanneedha. Ofii isaatiin faarfannaa hojjedhu malee naan jedheeti gara manaa dhufee makiinaadhaan na fudhatee irriban dhabee ani waa'ee kee miidiyaa sin ilaalle haadha manaa kooti xiqqoo tokko ilaaleetuti natti kaasee sannaayitiin haala gaarii keessa hin turre jetteetu natti kaaste faarfannaa kee immoo waan an beekuuf faarfannaa mucaa kanaa albeemii guutuu hojjechuuf hin qaba jedheen fuula Waaqayyo duratti waadaa seenee erga waadaa seenee booda irriban dhabe jedhee ofii isaatiin makiinaa isaatiin dhufee manaa na fuudhee akkan faarfannaa istuudiyoo isaa galee hojjedhu godhe faarfannaa albeemii guutuutu yeroo dhiyootti saba koo qaqqabaa dheetan yaadaan egaa. Dinqiidha. Wanta tatta'e booda irratti deebineen kaasnaa gara kalaaleetti deebi'uuti. Akkamidha bu'aa ba'iin qophii kana hojjetanii qilleensarraan qaqqabsiisu faarfattuu dasiin jirti. Maqaa isaaniitiin haadhayiiti. Isaaniin alas faarfattoota keessaas baatee namoota biroos dubbistee hedduu qophii hedduu walitti qabamaa jira waan ta'eef hundi isaanii haala gaarii jedhamu jijjiirama ajaa'ibaa irra jiru. Sannaayitiifis Waaqayyo maal godhee
kana jennee safaraan kaa'uun agas mara barbaachisaa ta'uu baatuyyuu garuu boodarra dubbachuun gaariidha waan ta'eef guutummaa guutuutti qophiin hojjetame kun guutummaa jireenya ishee haga maga jedhamutti waaqa wajjin jijjiireera waan ta'eef kaasuun hin barbaachisaa boodarra nama galateeffattanis hin galateeffattu garuu kalaaleen akkamidha bu'aa ba'iinsa. Egaa bu'aa ba'ii baay'ee qaba. Kanuma sanirraa ergan jalqabee booddee dasii isheen jedhamtu naannoo Hoolotaa jiraatti akkuma jirratti argamee ture jechuudha. Kanuma sannaayitii irrattiyyuu wanta guguddaa jira. Even bu'aa ba'ii hojichaa duwwaatu hin taane gaafatti hojii akkasii hojjettu seexanni hin jaallatu. Seexanni hin jaallatu. Inuma jechuun fatanaa gaafan jedhu qoramsa guddaa qaba. Waanumati hin eegne faatu ta'a. Rakkoo tokkotu uumamaa waanuma ta'e tokko ta'a. Isuma keessa darbina garuu yeroo baay'ee nuuni egaa warri kaameraamaanii illee guddaan isaan galateeffadha maaliif an akka kootti nanoosisaa mucaa xinnoon qaba mucaa waggaa fi wayiin qaba. Nanoosisaa ganama kana ganama nirribarraa kaa qursii dafee illee nyaadhuani. Barfadheen kan hin bare kanaafi gaafan qaraxaa qabu immoo ganamaan baana utuu mani nyaatiin hin ba'a hin beeku isaan hamma sa'aatii 12tti teekaawwee faa godhanneetu makiinaa keessatti nyaachaa faa deemna. Namni hoosisu immoo jechuun irra hoosisanii beekaniif hin gala maal akka ta'e wanta kanallee ana duukaa dadhabu. Omaa nutti hin fakkaatu achi keessatti gaafa hojjennu omaayyuu dura hojjenna isaaniif yaaddaa kan kooyyuu miti irraa na duukaa kaameraamaanii ta'anii na wajjiniin hojjetanii baay'ee yaadda'aaf garuu isaan nutti bakka finnee jedhu isaanillee akka kanatti lafa sana dhannee mana isaanii dhaqneetu kan nu hojjennu. Achittillee waama isaan keessa jiran wanta riyaalitii ta'e hojjenna. Uummati keenya kana naa baruu qaba amma waan hin dubbadhu namni tokko naa dawwalu. Bilbila naa bilbilanii amma isheen haaluma kana keessa jirti naan jedhu. Waan inni itti dabalu hin qabu waan inni itti narraa hir'isu tokko iyyuu hin qabu. Riyaalitiidha. Hojiin hojjedhu wanta riyaalitii wanta dhugaa ta'e tokkoon hojjedha. Namni hamma danda'e haa gargaaru. Har'a yoo gargaaramte har'a yoo namni tokko faarfannaa tokko fuudhee fi namni 10 faarfannaa 10 fuudheef albeema tokko hidhee sababii yaaduuf. Namni birrii tokko gargaare namni miliyoonii tokko innaa birrii tokko gargaare nama isa gargaareef birrii tokko iseedha birrii miliyoona tokko hidhee sababii yaaduuf. Inna wanta soba ta'e wanta waraabnu tokko iyyuu hin qabnu wanta dhugaa ta'e tokko waraabna. Isheenis haaluma sana keessa jirti waama isheen keessa jirtu sanatu diraamaatikaaliin isaallee waama isheen dabarsitetu waraabame jechuun barbaada. Isa keessatti gaaduun jira, beelli jira, bokkaan jira, wanta meeqatu jira. Inuma dandamannee hojjenna. By the way waan tokko iyyuu natti hin fakkaatu anaani. Gaafa isheen akka kanatti immoo Waaqayyo gargaaree gaafa nu mana ishee dhaqne jalqaba gaafa mana ishee dhaqne biddeenni nu dhiyeessite ija koo duraa sababii hin banneef biddeen nu dhiyeessite biddeen bitteedhaan nuun jette waanuma dhugaasaa waan isitti immoo sanni yaadattadhee mayyaada maqaansaa foon egaa foon ija shana ta'u ija ja'a waan akkasiidha hin beekti isheen. Shunkurtiitu keessa baay'eedha nu dhiyeessite ani foon sababiin hin nyaannee fi gammeen dhiqatee duukaa nyaate timi nyaate gammeen shunkurtii duwwaadha shunkurtii masaa nyaadhattee itti qalladdi turte biddeen immoo biddeen bitteedha jetti turte waggaa 2 mana koo keessatti erga daakuun mana baaburaa dhaqee daaksifadhee nuun jette. Gaddan gaafa sana gaddee yeroo isheen haasoftu isheen akkuma antiniitti haasofti nuun garuu hin boonya turre gaafa isheen haasoftu maaliif utuu ana ta'e nan danda'a dhuguma nakkeestiin mana kana qabadhee dhaloof jalatti akkeestiin qabadhee Waaqayyoon utuu hin buusin dhuguma ni akkasittiin jiraadha wanta jedhu natti dhagahama ture. Bakka baay'ee nurra intini nu jedhee nutti dhagahame jechuudha. Gaafa sana bakka daakuma sababii isheen jettee fi gammeen baay'ee bo'aa ture isheen argite birrii xinnoo tokko laatee fi daakuuttiin daakkadhutti jedheen
maaliif daakuu gaafa isheen jettu daakuu akkamittiin namni tun daakkatiin biddeenni jalama bitee guyyaa guutuu ittiin oolu jechuun egaa akkuma intini keenyaatti nulfaata. Egaa garuu amma maaltu natti tola yoo jette immoo ummati kun dhageettii argate hojiin koo kun dhageettii argate iddoo guddaa biyya hambaas biyya keessas warri jiran illee anaallee naa dawwalaa turani waaqayyo guddaa si haa eebbisu namooti naan jedhan nama baay'eetu jiru isheen immoo akka kana taate waaqayyo ishee gargaari foonitti afuuratti tajaajilillee itti baname deemaa jirti bakka deemaa jirti tajaajilaa jirti inni guddaan inni barbaadu immoo isa kana gara madarekiitti deebi'uu isheeti namoonni of jajamnaamni fakkaachuu danda'a ani kan inni achirratti hojjedhu rifeensi ishee miicamee hojjetamee mana mataa miilli ishee dhiqsiisuu fi depressionii sana keessaa akka isheen baatuun barbaada birrii 2-3 laattee fi birriin boriin dhuma moraaliin garuu moraalii ishee deebisuun sababiin barbaaduufini sannaayit durii akka isheen yaadattu sababiin barbaaduufan godha kana keessa darbite egaa har'a geesseetti har'a immoo guyyaa gammachuutiin of guyyaa akka guyyaa galataatti baay'ee natti tole baay'ee guyyaatti olii dawwalla ishee wajjiniin haala ishee kamillee karaa istiidiyoollee ijoolleen gaafadhee faarfannaa ishee xumuraa fi jiru isaaniin illee guddaan galateeffachuu barbaada maaliif tuusannaayitiin foddaa televiiziyoonii irratti hin arganne kan isaan waadaa galaniif arganiitu hin taanetu hin argin galanii fi boonii istiidiyoo yaadataa guddaan isaan galateeffadha eebbaan illee yeroo mahaalatti mijachuu fi dadhabeetu malee dawwalaa fi eebbaan illee eebbaa dirribaa faarfannaa tokko nan hojjedhaaf nuun jedhee ture ammallee kan waadaa galaa fi jiran baay'eetu jiru kana arguu kootti ani bakka wanti kana caala intini naa kennu hin jiru gammachuun kana caale hin jiru anaaf maaliif hin beekta akkanitti hojjedhu hin beekta outsourceedhaani kaffaltii malee hojjedha hin beektu garuu bakka kana taa'ee ilaaluu kootti baay'ee man gammada bakka isheen ijoolleen ishee nyaatanii quufanii gaafa bulanii kan kana caalaa na gammachiisu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo na galatu. Namatti tola daawwattoonni keenya waan tokko hubachuu qabu akka matamma jettee waan dhugaaf waan dhugaadha waan nuti hojjennu waan akkasii irratti waan qoosamus miti waan sobamu miti mo'aa TV irraa eegaluudhaa fi mo'aan hundeeffame qophiin kun akka hojjetamu akka mo'aattis gaafa barbaadu kara kee yaadi kun bakkeen gaafa dhufu walitti cuunfame mata duree tokko irratti walii galamee akka hojjetamu gaafa taasifamu sodaa naannoo kanarra jiru hundumaa irratti mari'anneedhaati yaadatta yoo akkas goone akkas jedhamuu danda'a yoo akkas ta'e akkas ta'uu danda'a hojiin kun akkasitti qulqullinaan deemuu qaba kan jedhu yeroo dheeraa erga irratti mari'anneedha namoonni yeroo sana jiranis gatii jiranii fi sanarraa ka'ee mo'aan meeshaa qabu hundumaa guyyaa guyyaatti baasee yeroo qophiin kun hojjetamu kaameraa ta'uu mala laayitii ta'uu mala kaameraa maanota ta'uu mala asii dhufee qophiin isaa idii ta'uun sa'aatii meeqa akka furatu beekamaadha humna kana irratti bobbaasee yeroo hojjetu waan tokko fayyadamee miti mo'aanis yookaan argatee miti waan ati amma itti dhabu'aansa ati immoo bakkee teessee fedha keetiin tuumaatii qabdu waa meeqa hojjechuu osoo dandeessuu dhiistee lafa duwwaa irratti galii tokko malee jaalalaa fi abjuu qabdu dhugoomsuu fedha kanatti hojii kana hojjettu daawwattoonni keenya kana nu hubachuudha kan isaan qabanii sanarraa eenyudha fayyadamaan isa jedhuuf egaa inni jalqabaa waaqayyoo galata isaatti argatu namootni akka kana deeggaraman fayyadamuudha waan hundumaatiin iyyuu sannaayit har'arra ofirraa haftee nama biraa ta'uu kan dandeessurra sadarkaa akkasiirra kan isheen gaatii jirtu kan arguu caala akkuma jettee wanti nama gammachiisu hin jiru garuu qophii tumsa mo'aa biras mo'aa TV biras namoota akka kana deeggaraman biras karaa hundumaa daawwattoonni keenya yoo dhaabbatan torbanitti gola nama tokko haala rakkisaa akkasii keessa teenyeessa seennee hojjennu karaa hundumaatiin torbanitti nama 2 nama 3 bira dhaqqabuu hin danda'ama wanti hin danda'amneef hin jiru kanaaf shakkii tokkollee sodaa tokkollee akka isaan kallattii kanaan hin qabaanne waadaa seenna yaada fi jiraataadha. Anillee yaaduma kee kanarratti hundaa'uudhaani mo'aan anaa fi waaqayyo isinaa eebbisu jechuun barbaada qilleensa tolanaa laatanii waan hin dhugaa dubbachuu barbaadu qilleensa kaffaltii waan hin kaffalu hin qabuani kaffaltiin anaa kaffalamus hin jiru kana tiniin ummati keenya akka isaan baraniin barbaada mo'aan propozaala koo kana tootaalii jaallataniiti kan isin fudhattanii waan atis keessa beektuudha garuu
waan inni ofii kootii ofitti fudhadhu tokkoyyuu waan hin qabu mo'aanis taxaqqaamii adda biraa waan argatu hin qabu. Akkasitti walitti finneeti kan nu hojjechaa jirru waan hundumaayyuu kallattiidhaan baasii mataa kootii baasiin hojjedha. Maaliif namni tokko waan sannaayitiin akka istiin dhiyeessee sannaayitirraa bu'aa argadhutti fakkaachuu danda'a. Yoo immoo mo'aa wajjin waan nu walii gallee isa sannaayit fayyadamanirraa waan nu fayyadamnu fakkaachuu danda'a. Isa kana dura kan sannaayitii akkaawuntiin barreeffamellee asumaan dubbadhee darbuun barbaada. Nuuni sannaayit duwwaa utuu hin taane namoonni ishee teellaa jiranis jiru. Amma mo'aan fiqaada fi xumuratutti isa jedhamuudha kan akkaawuntiin sun galee wanta ifa ta'uu qabu jechuudha malee birrii kanaan sassaabame namni intini jechuu barbaadu hin jiru. Akka kanatti nu hubadha. Ammas mo'aani wanta intini godhu tokkoyyuu hin qabu. Ani sagantaa mataa kootiin fidee isaan qilleensa tolanaa laatanii ammaattis ani gatii koo lafan argadhu beekaafin hojjedha. Kaffaltiidhaan waan hin hojjedhu tokkoyyuu hin qabu. Gara fuulduraattis itti fufee man hojjedhaan ammayyuu amma waaqayyo na gargaaretti namoonni immoo dhaabbata isaanii hojii isaanii kan akka istiin hojjechaa jirtaa dhimma kana na hubatanii akka kanatti hojjechaa jirtaa jettanii hamma na hubattan yoo jiraattan immoo beeksifa oomisha keessanii irratti beeksifachuu dandeessu. Haala kanaan na bira dhaabbachuu dandeessu. Sannaayit faaduwwaa miti. Ammaaf sababii faarfattootaa fi dura carraa laanneefiif malee hojjeta wangeelaa namoota adda addaa kan amantaa kana keessa hin jirrellee ofitti hammachuu danda'a. Kanaaf hojii kana immoo fiixaan baasuu fi yoo isin na jabeessitanidha yoo isin na bira dhaabbattanidha oomisha keessan sagantaa keessan irratti beeksifachuu hin dandeessu. Kanuman jechuu barbaada. Galatoomii. Amma eenyu ga'eetu jiru faarfattuu Dasii Asteer sana booda eenyu? Amma kan darbe kan sannaayit kan Dasii darbeera obseen darbiteetti Asteer illee dheengadda darbiteetti. Amma kan teellaa jiran immoo yooma baay'ee amma kana beekamuu baatan Raajii Isaayyaas kan jedhamu nama qaama miidhamaadha. Harka isaatti sirabbalii kaateeti kan inni deemu jechuudha. Akka kanatti deema arguu dandeessu. Garuu nama waaqayyo baay'ee ittiin hojjetudha. Haalumattuu isa dhowwee malee booriftaan arguu dandeessu. Obboleettiin koo tokkos jirti akkasuma Mitikkee jedhamti faarfattuu Mitikkee jedhamti. Amma faarfannaa tokko raajaa biratti fixaa jirti. Haalumatti ishee dhowwee nama baay'ee sagaleen ishee bareedu. Isheenis miilla tokko uumamumaan miilli ishee tokko gabaabaadha. Akka nama shekkeloo wayii taphatutti adeemti. Kiraanchii illee hin qabdu. Warra akkasii illee waraabee fixeeraa. Faarfattoota durii immoo kan waraabbiirra jiranii hojjetamaa jiran jijjiiru sababii ta'eef kan ammoo yaada keessan guutummaadhaan akkasin na bira dhaabbattan birrii deeggarsa manaamni duwwaayyuu utuu hin taane yaada isin laattan lakkoofsa bilbilaa foddaa televizyina keenya irratti argitan naa dawwaltu waaqayyo isin haa eebbisu. Warri naa dawwaltan jabaadhu waaqayyo isin haa eebbisu. Warri jettan gamanumaan anis waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa jechuun barbaada. Borimmoo lumaajinee itti fufnee hojjenneen hojjedha hojii kana. Yoon dogoggora qabaadhalee dogoggora koo kallattiidhaan natti himuu dandeessu. Ani mucaama keessanidha isin hubachuu nama dandeessuudha sababiin ta'eef kallattii kamiin dogoggora Proogiraamii koo kanarratti wanta argitan qabdu yoo ta'e kallattiidhaan akkasin natti himtanillee isa nafeera. Guddaa galatoomii kanaalee sanni gara keettaa deebi'uuti. Meetarii maal jetta keessumaa waa jechuu kee durallee akkamii amma wanti ati argatte jireenya kee akkam godhee jira sadarkaa kamitti butee jira ijoollota kee waa'ee faarfannaa nuu kaasteetta. Albeemii tokko miti lama sadii hojjetamaa inni madarbina kiliippiis faarsaa kee duriin hedduu akka hojjettu shakkiin qabnu kalaaleen dubbatteetti balballi tajaajilaa banamee tajaajila keetti deebiteetta simboon kee durii deebi'eera kan arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru kara birriinis wanti badeen jiru waaqayyo si gargaareera jijjiirama guddaa jiratu dubbataa oolte birrii 10 haga birrii 46 sanaa olis sanaa gadis sana gidduus namni waan danda'u hunda sii godhaa jira waan ta'eef maal yaadda maalirra jirta sun hagam jireenya kee sadarkaa akkamitti bute? Ani akkuma sila jedhe wanti baay'ee na gammachiisu
tokko namoonni hin bilbilu gaafa bilbilanii TV mamo'aa sana waaqayyo isaan eebbisu jedhuun. Sumaaf jedhee deebi'ee malee badee ture inni TV mo'aa kan jiran jiru. Sumaaf jedhee si mul'isuuf jedheeti TV mo'aa kan deebi'ee jedhanii TV mo'aa kanallee baay'ee galateeffatu namoonni. Kunis waan ta'e keessaa gammachuu koo keessaa isa tokkodha. Obboleettii makoo kalaalee illee baay'ee galateeffatu namoonni. Ani fooyya'insi jireenya kootii ammana jedhee safaree kana jedhee himuu hin danda'an. Mata dureemti haasaa kootii illee qayyarame gaafa kun ta'u wantan kaleessaa haasa'u miti amma wanti haasa'u naan dhufu inni kaleessaa naan dhufu na yaadadha malee naan dhufu maaliif mata dureen haasofsiisu hin jiru waan ta'eef. Manuma keessaallee waan aaraadha wanti mana koo keessatti ta'e. Mana koo keessa yeroon jedhu jalqabumaa kaasee utuun taane turtii waggaa 4 Finfinnee keessa jiraadhe magaalaa Sabbataa keessa jiraadhe kana keessatti mata dureen jiruuf jireenyaa harkaa badeenaan. Nufaa xiqqoo ta'u guddaa ta'u nan fayyadama bakka bormoo jiraate nan fayyadama yoon jiru ta'e nan dhiisa malee karoorsee bor kanatu ta'a iftaan kanatu ta'a amma kanatu ta'a ijoolleen koo ganama kanaa nyaattu guyyaa kanaa nyaattu galgala kanaa nyaattu mata dureen akkasiin jiru ture. Ammarra taa'ee garuu namoonni gaafuma birrinaa galchan namoonni biyya hambaa jiranis biyya keessa kan jiranis gaafa birrinaa galchanii ijoollee keetiif ilaa birrii ishee kana homaa tokko illee ittiin dabalin dhaqiitii xaafii biti mana kaa'eef ijoolleen kee ilaaltee ballee boqottuu naan jedhu namoonni. Sababni isaa qallabii ijoollee koo waan miidheef achirratti waan arganiifi anis immoo miidhama sanarraan kan ka'e waan ta'e waan arganiifi namoonni dhala of jalaa qaban namoonni immoo waa'ee dhalaa dhiisaa namoonni immoo haati isaanii rakkattee isaaniin guddiste iddoo baay'eetti anaan akkati dhala kee kana qabatteertu haati koo na guddiste haati koo kana gootee na guddiste haati koo sana gootee na guddisteedhanii namoonni boo'anii haasa'anii nuufiyyuu waaqayyo in dabarse waaqayyo immoo bor ijoollee kee kanaaf balbala banee ijoolleen kee kun carraa bira argatanii ijoollee kee kanaan waaqayyo waan guddaa godha baga ta'e jedhiitii darbi yeroo naan jedhanii gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sun akkuma ta'ee jirutti mata dureen haasaa kooti mata dureen jiruuf jireenya mana koo keessaa hin jijjiirame. San kaleessaa haasa'u nan dhiise hin dhufu waan ta'eef hin haasa'u dhiise egaa. Sababni isaa amma minaan jiruudhaan sukkuumanii bukeessanii tolfachuun kun intinaadha mata duree haaraa ta'eera mana koo keessatti. Jireenya fooyya'aa gara jireenya fooyya'aa waan yoo haasa'ame afaan nama guutu jireenya akkasii jiraachuutti gaafa dhufu mata duree isa kaleessaa keessaa waaqayyo na baasee boqonnaa kaleessaa na ficcisiisee boqonnaa haaraatti na dabarsee mata dureen haasaa kooti mata dureen jiraachuu kooti mata dureen ijoolleen koo oolmaan ijoollee kooti illee yeroo jijjiiramu anaan gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Inni biraan tajaajila ati faarfattuu sana etminii kan jedhu bilbila koo onlaayinii irra waan ta'eef nama hedduutu argata. Tajaajila gaafa na qabsiisutti ka'anii bakka sagantaan 2-3 na qabsiisutti ka'anii amma sanbata tokko irratti sanbata akkasii akkas gaafa jedhanii bakka qabadheetan jira yeroo biraa yeroo itti aanutti isin tajaajila amma yeroo akkasiitti qabadheetan jira jedhee yeroo deebii kennuuf jiru namoonni jechuudha. Kanaaf an eebuun koo inni guddaanii rakkinni nama najjeesu nama dhabuun garuu nama ajjeesa. Nama dhabuun nama ajjeesa rakkinni garuu nama najjeesu. Maaliif guyyaa isaa eeggate waaqayyoo ofii isaatiin dhufeedhuma namarraa diiga waan namarraa diiguun isaaf ta'u jechuudha. Namtichi gaaficha waggaa 38 laga bishaanii sana taa'e nama dhabiisa du'ee oole malee rakkinni isaa dhukkubisaa isa najjeefne ture. Utuu dhukkubisaa isa ajjeesa rakkinni isaa sun isa ajjeesa ta'e waggaa 38 mini waggaa 8 gidduutti hundu'aa namichi sun. Garuu nama dhabuutu isaa ajjeese oole guyyaa waaqayyoo gaafa ga'u waaqayyoo ofii isaatii dhaqe. Kanaaf ani sun ta'uudhaani mata dureen koo hin jijjiirame mata dureen tajaajila kootiin jijjiirame faarfannaa koo wajjin illee walittan deebi'ee daftarii faarfannaa koo wajjin walittan araarame maaliif faarfannaa yoo naa dhufe badaan barreessu iddootti kenneen barreessu sababiin isaa inni barraa'e yoon ta'a inni barraa'e yoon hin barreesse iyyuu faarfannaan kun tulamee ta'a ufuma barreesse maallaa godha jedheen gungumee man faarfadhe keessa kootti dur yoo faarfannaan dhufe dafeen faarfannaa kana barreessa. Amma haala sana keessatti garuu yoo faarfannaan dhufee gungumee ma faarfadheen dhiisa malee faarfannaa kana daftariitti hin galagalchuun ture. Amma garuu sanaa wajjinis walitti araaramne
tajaajila koo wajjinis iddoo aarsaa wajjinis walitti deebinee bakka maayini moraaliin sammuu kootti qabu bakka gara of danda'uuttan of danda'ee haasa'uuttan dhufee of danda'ee tajaajiluuttan dhufee afaan guutee dubbachuuttan dhufee jechuudha. Kana caalaa maaltu natti tolare maasii waaqayyoo jalqabanaa kenne irratti deebi'ee saba waaqayyoo wajjin wal argee namoonni waaqayyoo akka kanatti waltajjii irratti na deebisanii deeggarsanaa godhanii waan hundumaan lafan jiru na kaasanii na bukkee dhaabachuu caalaa maaltu na gammachiisa. Namatti tola. Egaa waaqayyoo saba keenya isaan kabaju bakka isaan jiranitti tarii isin nama galateeffachuu qabdan yoo jiraate kalaaleen carraasii falaadhu sanniinis galateeffattanii hin baay'ate olmaan kee bakka kan kee nuuniyyuu kan keenya duwwaa osoo hin taane kan kee yaadaa dhagaa akka irra deddeebinee galateeffannu godha waan ta'eef hin baay'ate olmaan kee ammas irra deebinee faarfanna bareechine garuu dura nama galateeffattan yoo jiraate galateeffadha. Tole egaa waaqayyo sanu gargaaree anaanis sannaayitiinis hunduma keenya gargaaree har'ammoo carraa akka istiin teenyee walii wajjiniin haasa'uu sanuu laate waaqayyoon guddaan galateeffadha. Itti aansuudhaan immoo tillee akka kanatti nu kabajjee hojiin keessan kun akka kanatti ija godhachuu isaatiif immoo walii wajjinii waaqayyoon galateeffanna jettee iddoo kanatti waan nu afeerteef guddaa galatoomiin siin jedha. Itti aansuudhaan mo'aallee nan galateeffadha maaliif hin galateeffadha akka kanatti qilleensa kana akka istiin naalaatee akka hojiin koo mul'atu waan na godheefillee guddaan galateeffadha. Itti aansuudhaan ijoollota na wajjiniin oolanii beellituutti hin dhaga'amin beela'anii garuu hojichuma haala hojichaaf jedhanii beela'anii ana duukaa warra hojjetan sooressaa cimdeessaa akkasumas immoo dirree haaraa dibbaba ana wajjiniin yeroo baay'ee kan oolan isaan sababii ta'eef isaaniin illee guddaan galateeffadha. Asuma keessa ediitara ta'anii hojii adda addaa warri hojjechaa oolan illee waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Jalqaba sagantaa kootiitii kaasanii warri ana biraa dhaabbatan yaada kan naa kennaa turan akkuma sila kaasee faarfataa fedhasaa oliiqaa obboleessa kooti anaa fi abbaa manaan koo miinzi isaati sababii ta'eef anaaf obboleessadha. Waaqayyo guddaa isaa eebbisu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan luba Gaaddisaa Xilaahuun baay'ee yaada guddaa naa kennaa na jajjabeessa. Waaqayyo mana isaa jireenya isaa eebbisu jechuun barbaada. Akkasumas immoo Wangeelaawii Moosisaa waan hin jedhee ibsuun qabu isuma dhugumaa dubbachuuf Wangeelaawii Moosisaa waaqayyo bakka jiranitti maatii isaanii na eebbisu jechuun barbaada. Guyyaan jalqabee kaasee hamma dheengaddaatti illee ana biraa nafne yoo waan gaarii hojjedhee yoo namallee dhaga'anii kan dafanii naa dawwalan keessaa nama tokko Wangeelaawii Moosisaa jechuudha. Abbaa Mesii jedhamu maqaa sababii intiniidhaan faarfachaa tureef guddaan galateeffachuu barbaada. Achumarraan luba xibabullee guddaan galateeffadha. Akkasuma waldaa koo nan galateeffadha. Yaada tokko waldaarraa nan argadha sababiin ta'eef waldaan akkuma kana yaada naa kennitanii waaqayyo sinaa eebbisu. Namootni maqaa isaaniillee nan irraanfadhe Wangeelaawii tokko keellaarra waldaa Makaana Yesuus bananii kan jiran isaanillee akkasuma silkii koo foddaa televiizyinarraa fudhatanii namoota naa kennuudhaan namoota sanallee bira kan ga'u na godhaniiru. Isaaniillee guddaan galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo abbaa manaa koo guddaan galateeffachuu barbaada maaliif mucaan itti kenneen ba'a yeroon akkasii waraabbii qabu amma kana hojiidha gatii kaffalaa jirra walumaa wajjin gatii kaffalaa jirra sababii ta'eef waaqayyo waaqarraa isaa eebbisu na hubatee akka kanatti ana wajjiniin namni bara si'ana akkas godhu jiraachuu dhiisuu danda'a sababii ta'eef utuun hin galateeffatin darbuun barbaadu. Warri karaa silkii dawwaltaniis immoo waaqayyo si eebbisu hojii gaarii jalqabdee hojii gooftaa Yesuus Kiristoos lafarratti hojjechaa ture jalqabdee namni kana yaadu hin jiru sababii ta'eef jedhanii yaada akkasii naa kennitan guutummaatti waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomaa. Faadhaatillee sanni. Anis isa jalqabaa waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Waaqayyo saxinummaa kootii kaasee na gargaaree hamma
bu'aa bahii jireenyaa hundumaa keessatti na danda'ee waan hin dabarse hundumaa gadhees gaariis na dandeessisee na wajjiniin ta'ee carraa bareedaa guyyaa har'aa sanaaf kenne waaqayyo maqaan isaa ulfaatu jedha. Inni ittaanu TV Mo'aa baay'een galateeffadha. Maaliif waamamuma maqaama TV Mo'aatiinidha. Obboloonni koo kan isaan na barbaadanii gadi bu'anii amma iddoon jirutti illee kan isaanii na barbaadanii utuun TV Mo'aan hin jiru ta'ee kaleessa dheengadda nan argine. Garuu carraa kanaan waaqayyo karaa godhatee TV Mo'aan kunis akka inni deebi'u godhee obboleettiin koo kalaaleen illee akka isheen karaa sana dhuftee na argitu sana maqaa godhattee akka isheen na barbaaddu kan ta'e kanaaf TV Mo'aa galateeffachuun barbaada. Inni kan biraani ani galati koo baay'eedha waan ta'eef kana sana jedhee dubbachuu hin danda'uun sababni isaa namoonni birrii na gargaaranii keessas alas kan jiranii biyyoota garaagaraa biyyoota bakkeerraa biyyoota garaagaraa kan jiranii maqaa isaanii tokko lamadhee haasa'ee fixuu hin danda'u. Dhugaadha haasa'ee maqaa keessan hundumaa haasa'ee fixuu hin danda'u. Garuu akkasumattiin na gargaartanii na bukkee dhaabattanii maallaqaan xiqqaas guddaas haa ta'u waanuma hojjettan irraa isinis qabaattanii otoo hin taane isinii mijatee otoo hin taane wanta achirratti ta'e kun wanti narratti ta'e kun namummaa isinitti dhaga'amee akka nama waaqayyo tokkootti garaa laaftanii na bukkee dhaabattanii maallaqaan na gargaartaniittu keessas bakkees kan jirtan waaqayyo jireenya keessan eebbisuun jedhaa mana keessan eebbisuun jedhaa galatoomaan jechuu barbaada. Namni gaafa namaa oolu oolmaa deebi'ee namarraa fudhata utuu hin taane qooda isaa waaqayyo kaa'ee fi kennaaf waaqarratti walitti qabatan jechuudha. Oolmaa keessan deebisuu hin danda'u jechuufan kana haasa'e oolmaa keessan danda'e deebisuu hin danda'u kanneen na bukkee dhaabattan kanneen na gargaartan waaqayyo isin haa eebbisu. Kanneen immoo maallaqa hin qabnu garuu jabaadhu namni waaqayyo badee nafu waaqayyo ifatti si baasa jabaadhu kan naan jettan afaaniin kan na bukkee dhaabattan kan na dawwaltan kan na jajjabeessitan asumaan waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Waldaa araaraa galateeffadhee darbuun barbaada. Akkasumallee waan isheen jetteef hin jedha utuu hin taane abbaa manaa waaqayyo naa laatee abbaa manaa gaarii waaqayyo naa laatee rakkina koo kana keessatti naa wajjiniin rakkachuudhaan waan hin baadhu naa wajjin baachuudhaan dhiira waan ta'eef daa'ima kana lamaan natti dhiisee sadan seenatti dhiisee deemuu danda'a ture. Garuu waaqayyo bara fida bara dabarsa jedheetu naa wajjiniin taa'ee rakkina kana hundumaa dandamatee gara eebba kanaatti naa wajjiniin kanatti as dhufee abbaa manaa koollee galateeffachuun barbaada. Waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Kan biraan galanni koo guddaa waan ta'eef jedhee isinitti meeraa waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu hunduma keessanii. Yeroo muraasa booddee faarfannaan koo isin qaqqabaa awwaa akkasiin jirtan beekaa namoonni hedduun na gaafachaa akkasiin jirtan beekaa hojjetamaa jira kan dhaggeeffattanii kan dhiistan wallaaltu waaqayyo isin haa eebbisuun jedhaan. Jecha jabduu dhageenye kan dhaggeeffattanii kan dhiistan wallaaltu waaqayyoodha kan akkasitti nama dubbachiisu guyyaaf carraa kana namaa laate ulfina isaa hundumaa furatu. Tolee asumaan immoo waa'ee isheen faarfannaa kaasta irratti hundaa'uudhaan yeroo dhiyoo gidduutti faarfannaan ishee hojjetamaa jira dhumaa jira hin eebbifama. Warri ishee dubbisaa turtan illee warri ishee gargaaraa turtan illee eebba faarfannaa ishee kanarratti dursinee beeksisna. Namoonni kamillee akka irraa haftan illee barbaannu yeroo gabaabaa gidduutti sababii ta'uu fi namoonni isheedhaa dursa laatanii hojjechaa fi sababii jiraniif jechuudha. Eebbi faarfannaa isheetii illee yeroo dhiyootti ta'a. Kanaan immoo wajjiniin akka galateeffannu abdii guddaan qaban jedha. Asumaanii kan har'a akka kanatti na faayyessitee na bareechitee gara iddoo kanaatti na ergitee hiriyaa koo naman baay'ee jaalladhu seenaa guddaa galatoomisin jechuun barbaada. Namoonni mana ishee dhaqxanii ishee wajjiniin hojii kana hojjechiifachuu barbaadan yoo jiraattan lafa isheen itti argamtu Madaanaalem Phaawulos Madaanaalem gamoo Abbosee Lammii fuulduratti argamti jechuudha. Baankiin Hawaash jala jira fooqii sanarraa achi deemtaniillee ishee waliin dubbattanii wanta isin barbaadan dizaayinii isin barbaadan isinii hojjechuu dandeessin isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu seenoo isinis waaqayyo si eebbisu. Tolee eebbifamaa hundumtu hin baay'ate olmaan kee jennee sagantaa koo walitti qaba.
awwaalamuun namoota baay'ee garaa siraasa warra dukkaana keessaa situ ifatti baasa dukkana koo ibsite ifa argeera iji koo kannatti falmu hin jiru si dhagaachanni koo oo galata imbayaate olmanke guftaa koo imbayaate olmanke oo galata imbayaate olmanke guftaa koo imbayaate olmanke tilmaami isaan beekamu shallagameen himamu kanaafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafanaa kan namarraa tarsaasu kanaafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafanaa kan namarraa tarsaasu oo galataa himbayaate olmanke guftaa koo himbayaate olmanke oo galataa himbayaate olmanke guftaa koo himbayaate olmanke tilmaami isaan beekamu shallagameen himamu kanaafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafanaa kan namarraa tarsaasu kanaafiyyuu hin dadhabuu si faarsu si kafanaa kan namarraa tarsaasu. Baay'ee namatti tolaa, guddaa eebbifamaa, guddaan isin jaalladha. Egaa sagantaa biraatiin eebba koonsertii isheetiin ammoo wal arginee qophii biraa Waaqayyo guujichaan nu ga'e akkuma kana galateeffannaa faarfannaa hin hojjenna hin tamsaasnaa jechuudha. Eebbifamaa jabaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa kun qophii keessummaa karaa TV Mo'aa qofa torbanitti yeroo tokko guyyaa wixataa sa'a kana isin bira dhaqqabudha. Keessummoota kallattii garaagaraatiin socho'an hojjetan jiraatan as istiidiyootti affeeruudhaan waliitiin turtiin taasisaa. Keessummooti koo har'aa faarfattuu Sannaayit Mulaatuu fi akkasuma immoo qopheessituu qophii tumsa Mo'aa televizyiinii Mo'aa qofa irratti argattan Kalaalee Asfaa waliitiinidha kanan turtii taasiseeti jiru. Ogeessi kaameraa keenya Sooressaa Cimdeessaadha nu waliitiin kan jiru qophicha qindeessuun kan isin biraan naqqabsiise ani Efreem Malkaamuutii torbeesaa wal fakkaataatti wal agarraa hagasitti nagaan.